ربنا لا في سيارات مرده أماس دعائكو سنتي دامده يا تنرف أكنا جراتو جرو بلتما قنرا قمدو إرهدو نما جالل ربي تفتم ملايكا فنما راها دانجي. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هالكفون جر جرتو ورون أمانتي برالي وندي كيسانو بغا جراتاني سنين جد ورسا غليك يدقاني داقيتاني إيغا بليان كيا ديبي دفيزرا جلقبت وانت سنين جدشو بربادو وروني لايكي في كومنتي بريد أكاسما شير ناقوتان جزاكم الله خيرا جزاكم الله عني خير الجزاء سنين جدا ربي نسنين راها جالتو يا دا مرادك يسر ربي سنين هاقوتو هجاتي سواليت سنين هاق أبو كان بيان باجرس ناقاني سناقالت سنين جدا إيقا كانت على سنين رتين ديرسو يرو بايا كومنتي جالتي وانتي أنين رانفردو يرو فيديو رابو فدوفين هما جدا إيقا سنين رانفرد ما نسنين تفكاتي biyya kam jirtaa isatti argamta jettanii adaamaadha isiniin jedhan ka jiru adaamaadha immoo aga rabbina laafiseen bakka kamuu isinii geessa biiznillahil kariim isiniin jedha meeshaa keessanii baarakallahu fiikum arraaf immoo meeshaa obboleettiitiyya jaallatamtuu fi kabajamtuu akkasuma hiriyyaatiyya saahibatiyya meeshaa zeynii sillee yuutuubara liinkii sillee as jala isinii ka'a meeshaa zeynii tuub qabadhee dhufee jechuudha. dhugaa rabbiitti nama achitti alhamdulillah haala bareedan diin rabbi wajjin barataa turre bakkitti wal arginellee achuma ammallee mootiyyoo carraan godhee isii dura galeennaan waluma faanan jirra isiniin jedha zayniin immoo asumaanii maaliif har'a oduu nutti baay'isteenaan jedhina nama akkaan jaaladhu nama duratti jechuudha yeroo duumessi deebi'u akkas ta'aa dukkanaa isiniin jechuu fedheeti egaa zayniin nama akkaan jaaladhu akkaan kabajudha har'a meeshaa nama akkaan jaaladhu akkaan kabaju qabadhee dhufe immoo isii qofa osoo hin taane guutuu keessan isin jaaladha rabbii kiyyaaf jecha rabbiin isin haa jaallatu nama dayif ofiititti fayyadamu guutuu keessan haa taasisu jedha egaa gara meeshaa isin dabarsa egaa hordoftoota kiyya meeshaan isii kana fakkaata nama meeshaa achillee galchee jiru ammaaf immoo muraasa itti dabaladha waan jetteef isiniin jedha akkasii hunda isaatuu gatii isinitti himaa ammallee hangafa meeshatu bakka kana jira fornii jechuudha fornii biyya arabaa hin beeytanii isinitti agarsiisa gatii isallee isinitti himan isiniin jedha maskootiin banaadha obboleeyyan kiyya yoo sirrii'anno isinitti jedheefi forniin kuni inni kuni kagaazati jechuudha kun immoo tuyyoo ka ifaatii isiniin jedha akkasuma filannoo isiitillee jechuudha ka kakaldaa sana osoo hin taane kana naa biti jette isuma biteefi isiniin jedha wantoonni inni qaba harka tokkicha tahe afwaaniin isiniin jedha saanii daabboti as keessa immoo tuyyoo kuni waraqata isaati kun immoo tuyyoo kophee isaati jala isaatitti godhan miila isaatitti jechuudha ammallee kana qaba asitti daabboo qaqallallee itti fayyadamuu dandeetti ammallee asitti kalukkuu achitti irra kennu san qabaa isiniin jedha maashaallah hedduu takka bareedadha wallaahi akkasii jalaa fi gubbaanillee itti fayyadamuu dandeettiin isiniin jedha aannin isaa immoo keessan akkana jira akkasii egaa hordoftoota kiyya zayniin meeshaa kana yeroo gatiin bareeda bitatte garuu gatiin isaa ammaaf dabala jira jedhanii haga inni dabalee immoo hin beeku isiniin jedha gatiin fornii kanaa jechuudha 38 yeroo isiin bitattetti amma immoo dabalee jedhanii ani hin beeku isiniin jedha hedduu fornii bareedaadhaan isiniin jedha inni kunillee ka isiiti kan hin beeytan jechuudha madardara shunkurtii qarshiin isaa immoo tuyyuu jechuudha 550 masoobii kana immoo laalinaa biti jettee keessi isaa immoo tuyyuu jechuudha madaabaraadha hodhaadha jechuudha madaabara osoo hin taane hodhaadha hedduu bareedaadha waan ta'eef hedduu filatamaadha madaabaraan isaa hodhaan wiixaa kun madaabaraa daran filatamaadha akka gatiin isaa 1,900 isiniin jedha isa kana ammallee maal qabdi isinitti fakkaate
rakabooti faashinii qabdi. Rakabootiin tun faashina dhufte obboleeyyan kiyya miilli isii hagana qabdi jechuudha. Asiin dura argisiisee jiran si'a fakkeenyaaf haganattillee kaanittillee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Akkasii akkanatti haala kanaan itti miicceertanii hedduu bareedduudha. Hedduu bakka waan das nama jedhu wallaahi kanattis yeroo bakka uummata akka amma dhufte faashinii waan ta'eef qaanyii takka hin qabu yeroo hundaa itti fayyadamuun siniin jedha hordoftoota kiyyaa sadii takka illee namni biyya keenyaa takkuma takkaan bitataa garuu warri achi jirtan sadii illee afur illee darbaana bitatuu dandeettaniin siniin jedha. Egaa tartiibumaaniin isinitti agarsiisa. Inni kuni kaleessa obboleeyyan kiyya kasiinii 6 nyaatu inni kun siinii 12 nyaata jechuudha kabunaati. Meeshaan kun faashinii ta'ee deebi'e malee duraanis hin jira jedhanii garuu maashaallah hedduu takka bareedaa gatiin isaa 1800 isiniin jedha. Isa kana guddaadha waan ta'eef ammallee ofii dalaguu heddii fi obboleeyyan mana juuzaa dalaysiisuu heddii bichaan beeku burcuqqoo juuzitiin siniin jedha. Burcuqqoon juuzitiin ummatiyyuu jechuudha. Gatiin isii darzaanni 4000 siniin jedha. Baay'ee takka widdiidha. Guddoodhallee baay'ee qaaliidha. Akkasii siniin jedha hordoftoota kiyya. Inni kun immoo tiyyuu golobal sahanii xiqqaadhaan beeytanii ittiin qadaanne qo'annoon isaas keessa jira. Furreen isaas keessa jira. Ka furree irratti godhanas keessa jira jechuudha. Gatiin isaa immoo tiyyuu 2500 siniin jedha. Ammallee wantoota yaadadhu keessaa maashina kana waan naan jetti yoo sanii gallee wajjin daraqoota dhoofna naan jetti garoon isii dura gale. Maashinni kun obboleeyyan kiyya 2800 siniin jedha. Ammallee ka aannaniiti. Makrajii aannanii moo maal jedha ma baarif maqaa isaa inni 700 siniin jedha. Zayniin ammas kana qabdi. Abbaa tokkootii fi abbaa lama qabdi. Abbaan tokko 800 sun immoo 1200 siniin jedha abbaan lamaa kuni. Ammas meeshaalee addisii dhufe keessaa jabanaa kana kuni ka gubatee miti jechuudha. Gana abbaan gubata. Haala kanaan abbaa gadaa afullee taa'ee ka jibilaayitii afullee taa'ee dhufee jira. Isiniin jedha obboleeyyan kiyya jabanaan addatti 200. Kana mootiyyoo siinii itti naan bitin jette ganaa ajajatu heddii achi siinii warqii bitattee galtee maa ba'aarif fiddee dhufaa jirti. Akkasii abbaan gadaa immoo siinii isaa wajjin gatiin isallee 3400 siniin jedha. Inni kun immoo isa qofa siiniin qabu jechuudha. Siiniin maletti jette illaanuu yookaan dhahabii fiddenatti fakkaate achi gatiin isaa 2500 siniin jedha kophaa isaa. Ammallee wanta irraa hambise kasilaa kana wajji beeksisuu qabu irraa hambise. Yooniin kushiinaa dhaqe hin dhaabbadha yookaan yoo keessummaan ariitii faa akkasuma jarjaraaf itti fayyadame kushiinaan dhaqu saalooniin ba'u jette jalatti kana ajajatte. Inni kun 800 siniin jedha. Ka 750 illee hin jira. Inni immoo kun 800 siniin jedha. Egaa ammas obboleeyyan kiyya mandajaaleen tuni maachidha. Xiqqoo fi guddoodha. Xiqqoon isii tana baay'ee bareedduudha. Bifallee tanuma fakkaatti. Tuni obboleeyyi haguma qalamii kanaaf xiqqoo hin dabalti. Ta qalamii qabdu tun 500. Tunillee immoo tiyyuu 350 isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya kana fakkaata. Guddas miti xiqqaadha. Xiqqaachi fixellee miti jechuudha. Hedduu bareedaadha garuu yeroo bitattan obboleeyyan kiyya kanaan bitadha. Kalaaskitii suni hin gubatallee hin caballe. Kana waan ta'eef osoo kana ta'e dasna jedha siniin jedha. Boodan deebisa. Ammas isa kana jechuudha. Saaniin kuni firee afurii darzaana jechuudha. Waa baay'ee fayyada firiijii kaa'uu fi akkasuma yeroo akkanatti jechuudha obboleeyyan kiyya irrallee buqqistanii haala kanaan yeroo keettanii fakkeenyaaf akka waa ittiin tarre yookaan
qadaaduun bareedaadha. Qadaada qaba yeroo irra baaftan immoo tuyyuu bilillee fakkaata garuu inni pilaastikiidha isiniin jedha. Gatiin isaa immoo 2,200 isiniin jedha fireen afurii kuni. Egaa wanni amma isinitti himin maali? Maamuqaadha. Gallaayan kuni 2,300 isiniin jedha. Isuma akka samuuna beeksisuuti baay'ee takka mirtiidha. Faalmuuzii abbaa leetira 2,200 maashina qamashaa kana isinitti mee jira natti fakkaate. Akkasii hordoftoota kiyya ammallee wanni akkaan qaalimaan isinitti fakkaate maashina kana jechuudha. Maashina kana agammaatitti yeroo 2 qofan bitee nama 2 qofaa fi tokkon beeksifnee tokkommoo kanan isiniin jedha. Giraama 200 hedduu maashaallah ka itti jijjiirratanis qaba jechuudha. Mee isin agarsiisa. As keessatti hedduu takka filatamaadha. Yoo akkana ijoollee biyya alaa taate malee namni kenna muraasa yoo ta'e malee baay'ee hin bitu waraqata qaba malee itti jijjiirachuu dandeettan. Akka waa itti fayyadamtaniin guddaa isaa barbaree shiroo waan garagara itti daakkatan jedhan hedduu maashina bareedaadha isiniin jedha. Gatiin isaa 4,500 isiniin jedha. Gatiin maashina kana amma wadda duyyuun oolu dhugaan duratti bite waan ta'eef amma haga inni ta'e hin beeku isiniin jedha. Guyyarraa dabala osoo ji'a hin gahin gara 500 dabalee maashinni kun isiniin jedha. Egaa akirarra gahe isinitti baay'ee afanni isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Amma burcuqqoo tana jechuudha. Burcuqqoon tun hedduu burcuqqoo gurguddoodha. Beeytan isiniif addisii miti burcuqqoon tuniin isiniin jedha. Gatiin isii immoo takaleessaa xiqqoodha jechuudha. Ani beeksise tun isanirra jirti. Gatiin isii 3,500 darzanni fireen 12 isiniin jedha. Masxaaxabaadha amma. Masxaaxabaan kuni inni lama 300 isiniin jedha. 550 isiniin jedha joogii wajjini. Kun immoo tuyyuu bakka saamunaa kaayatan qaba. Baay'ee bareeda xankaarradha joogii wajjin jechuudha. Hishigii hin ciruu fi garoo sobaasee jedhe baay'ee bareeda. Inni 200 isiniin jedha. Inni kunis haanii buddeena fi daabboo fi buddeenatti illee itti fayyadamanii bifa azragii kanaan isiniin jedha. 400 isiniin jedha. Amma immoo baaldii kana baaldiin kun guddaa isaatillee hedduu bareedaadha. Kanaanillee baay'ee takka bareeda baaldiin kun xankaarradha isiniin jedha. Ammallee baaldii kana inni kun 300 isiniin jedha. Amma obboleettiin teenna maal qabdi isinitti fakkaate teessoo ijoollee. Teessoon ijoollee tuni 350 isiniin jedha. Isin ofitti qabdi natti hin fakkaanne obboleeyyan ofiitii fi rabbiin nagaan achiin haa ga'u. Nama ijoollee ofiitillee bitu si haa taasisuu isiin jedha habiibati. Ammallee saafawwan kana jechuudha. Saafan kuni 120 baaldii saafaa guddas miti xiqqaadha. Inni kun immoo 400 isiniin jedha. Inni kun immoo 500 guddaadhaan isiniin jedha akka walirra jiruuni. Kana fakkaata yoo qajeelee bareechee isinitti illee hin mul'atin dhiifama. Obboleeyyan kiyya akka hanqinni jiru hin beeka. Maaliifuu ofii waraabaa jira waan ta'eef hanqinni kanarraa hin dhabamu. Akka hin dhabamne illee bareechee beekan isiniin jedha. Kanaaf dhiifama hin fooyyeffadhaa hin sirreeffadhaa inna ba'adal usrii yusraadhani miti. Akkasii wanni amma isinitti hin himin kanniin edaanu maal isinitti hin himin jedhaa jira. Sikkiinni tuni darzaana hedduu bareeda yeroo achitti jiru sanitti way sikkiinni bareedduun biyya keenya hin jirti jedhat ture jechuudha. Mee laala obboleeyyan burtukaana fi akkasuma wanti xiqqoo ciruuniif hedduu isin fayyaddi isiniin jedha. Fireen hisaaba 80 isiniin jedha. Firee 12 kan isii kun immoo tuyyuu albeen lamaan kuni 100 kana fakkaata. 500 amma immoo gaxxaadha. Gaxxaan kuni 500 kun 400 isiniin jedha. Cirfaan kuni 300 kunis 300 isiniin jedha buleeyyan kiyya. Meelaala baay'ee mirxiidha garuu ka 500 mallee ka 100 hin jira jechuudha cirfaan. Akkasii egaa buleeyyan kiyya viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanni balleesse yoo jiraate dhiifama. Akkasii hagammaa waan nafaanaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Warroonni yaadanaa kennitan warroonni na jajjabeessitan rabbi isin haa jajjabeessu.
يا دا مراد كيسني سني أقوتو نجام بيه كيسني تسناقتشو وان دلايدنت سنا فايدام سيسو سننجد أوروني لكوسا كيا بربادن دوا سجل جاتمي أفور سدتمي أفور ديدامي شن ديدامي جها سننجد أي دوري نجاح التندورة سنتمي الدوني مو أدامات أبكا كم وسني جسنا أني مو بليك يا أهماين غرغروان تيف حاجة دندنجتي مدالواني نسني كنا نسننجد بارك الله فيكم